gogaa wayii rabbinaa kenne maal goota? Rabbina maa kenne maal gootan? Waa tokko tun keessanii warra bal'aas irraa gadi buute marri irribarraa du'een oolan wallaahi wabillahi akkasitti bareeddatti rukutte du'een oole du'uudhuma isa du'u tokko obboleettiin qabu obboleessan qabu akkasitti badhaa keessanii wala obboleetti biyya duniyaarraa wala obboleessa abbaa haadhan qabu silaa qabdee jirti walumaa galatti kanuma namni biyya lafaarraa qabu namni waan haa hiikkatullee du'aa hinaa kadhate maal jedhee waan haa hiikullee haadha fi abbaa kooti keessanii alhamdulillah irri yeroo nagaa keessa bandaa kiraa deemaniiru walumaa galatti galatoomaa alfaadha nama tokkoon waa tokko naa godhaan jenne naa kadhadhaan jenne ijoolleen gadi baatan dubbatamoo Nuraddiin Baabaas ta'e Khaalidis gadi baan dubbatan yaani womatti dhagahame wayii dubbatan malee ijoollee sattuun godhina naa dawwalaniiru eeyyee naa dawwalaniiru Khaalidii ana dawwale la isa naa dawwale boleen gata bakka ta'e wayiin jira beellama naa dawwalee mubaaraka salaamu alaikum wa rahmatullahi akkam fayyaadhaa nagaadha maal akkamitti jirta akkasitti jira akkamitti si geeffannure akkasitti na geeffadha dhugaan seettee mati Khaalidiin jedheera akkamitti na si geeffannare manaa kime jennaan waan qabdu naa kenni 500 isa ta'u 300 isa ta'u 200 isa ta'u waan qabdu of qopheessi jedhee nama 2 mee waan qabda of qopheessa yoon jiraadhe isiniifan kafala yoon du'e nama na jaallatu isinii kafala kanuma kilmaan ko isheenni walii galle ergan tanaayyi wanni hundi jijjiiramee adda waan biraa ta'e Baabaa Nuraddiin wallahi makuma 500 sii kenna naan jedhe galatoomii baba na fayyifatteetta ulfaadhu alhamdulillah munuma keessaa iyyuu nama kanaan qabaan obboleessu ondan dubbadhe nama du'u jira bakka koodhanuu Baabaa Nuraddiin ammasin olii gadi xiqqeessaa hartan wallahi birii kuma 500 kaleessa na dawwale bu'aana saa Baabaa Nuraddiin birii kuma 500 ijoollee Arsiiti hin beekuun Baabaa Nuraddiini ijoollee Arsiiti ijoollee Jimmaa miti ijoollee Arsiiti wallahi birii kuma 500 si galchanaan jedhe maammee wajjin gaaddeenyaa isaa maammee beektu miti maammee waliin ta'anii birii kuma 500 si galchina yoo jiraatte kafalee yoo duute akka ta'e goona namarraa wal ta'an jedhe gar tokkoon immoo rabbi waan godheera walumaa galatti akka ajandaan barnaati nergin wushaa akkasi kanaaf dhiqqoo buleettii wayii qabattanii buleessa wayii qabattanii attanii gaafattanii akkamitti jirtaa maalitti jiraa mubaara jettanii jettanii gaafatina hin jiru hin qabuun tokko tokkoon haadha keetii yoo nasirraa addachaasee hin jedhanii natu balleesse natu bade salaamu alaikum maa innati gaafattu ummata dhaggeeffadhu wanti fuula namaa dura dhaabbatu hin jiru dawwaltee na gaafattee dhugaa dubbanne dhukkuba kana gaafa jalqabu galatoomi garuu gara laafessa koo jiraadhu rabbiin duniyaadhu man qabne ammayyuu siifa kennu tooti wayyaa qabaatte tooti gaarii qaba naa qabaatte sila suma nattaana kan kijiba ummata jedhee deemur nan beeka wallaalee miti waan ati naa taate gaafa dhukkufadhu birii kuma 7 Sudan naa kennitee mana yaalaa dhageessitee birrii borsaa keessaa qabu dhugaa rabbi birrii borsaa keessaa qabu guutuusaa naa kenni garaana nyaata akka itti arrabsuu qaba. Sanii birrii kuma 7 nan argaa jaakettee ahatu malatoo birrii kuma 7 baaseeti naa kenni mana yaalaa dhageesse amma immoo maammee rabbii sodaatte yoo ta'e yoo inni dhukkubaan jiru jette kun waraqaan si agarsiisa ingiliffaan manni si falaadhu yoo immoo waan biraa ajandaa wayii ta'e please maammee an nama jalaan dhokodhee jira amman Wabramiti. Adara mamme adara magakon kasi. Midarati. Wai ko TV sinamani wolloli. Wai ko TV gastirna sikaate Khalid gastirna sikaate wai gargaarsa dubbatu yi gargaarsi maa inni jedhe. Mubeen akka akkatti jabaatee dha.
hayya dubbatu jennaaniyye ati dubbachuu hin dandeenye tokko. Lammaffaa Mubaarakiin gabbuusaa jedhanii gadi si buusan Maarqos taasisaa waliin. Yoo gargaarsa ta'e dura obboleessis maatiinis firris ittiin haasaamee ka'ee yoo maatiidhaa ol ta'e namni akkaataatti deemu qaba. Akka nama miskiinaa maal ta'us isiniif akkas ta'aa ture jedheetaniyyee ummataa fi miira keessa galeen gaafadhee na didanii na darbatanii banna baasanii naan aareetan dhaqee mana banadhee namoota gaafatamu qabu yookaan sagalee dhageessan. Maamila jaallatamti obboleessa kee sittan hidhadhaa. Yoo nadha waa ta'e jalqaba sittan hidhadhaa bari. Hidhuu ta'a. Keessoon kee. Yoo akkam na jaallatti yoo akkam na jibbiti. Kanaafaniyyi Kaalid qoy nafichisiisi Kaalid Muhammadiini mana kana cufii dhaabe waan kana jennaan. Maaltu namaa si walitti dhufe? Ndaabolee. Maal jette? Maal jedhe Kaalid? Kaalidiini achumaanii dhaabaa waan kana jedhe walitti nu naqaa. Obboleessa waan jedhamu jira. Maatii waan kunoo si bira na bireera kunoo Kaalid. Obboleessa waan jedhamu jira. Maa nuuni mari'attanuun jedheen. Ani immoo itti nanaasa'a. Yoo wanti inni gaafatamu aqebii kootii ol ta'e hattaa kulaalitii koo gurgureenii yaalchisa malee abadan addii kana nama fuula namaa dura dhaabbatu miti Mubaarakiin jedheeni. Jannaan achumaan na darbatani mana jararraa. Na darbannaanin jaratti waa qabdi jedheetan dhaqee mana banadhee radiis fidee wanti inni na deebisu manni isaa cufaadha kaameeraa jira jinni Sayyidaanan fidee wanti na deebifamu. Kanaafuu gaayoodha chigiraalle jedheetaniyyee callumeedhee sammuu koo keessa galeen namoota as qayyame hundayyuu kun Baabaa Nuraddiin Kaalidiin hundayyuu as qayyameera dhiifama naaf godhanu dhiifama jedheera kanuma nan barbaadaa ture Mubaarakii fida dhageessaa yoon taane haati manaa dhuftu yoon taane immoo ijoolleen Kaayiroo feemasoonni jirtu miti mee dhaqaa mana cabsaana talaafinnatti fudhata hin ciise akkamitti ciisa saatii kana indee waa biraa akka yaadu na godhani amma fakkeenyaaf sila maal jette beektaati du'eenoolee jette maybe akka yeroo dhiiga taatu waa wayii si rifachiisu jira si galee waa wayii na naasisee maa inni jette laalaa kuchilaallo kanuma ati safuutu naa jedhi qabas. Muhammad salaam alaikum. Wa alaikum assalam. Obboleessa kiyyaani rabbi siif haa dhiisu silleen arrabsine waan naan jette atiin beekta. Ani dhugaa rabbi dubbachuu fi nama gargaaruu fi laayisansii barbaachisa Pirezidaanti Mamme. Yookiin immoo obbolummaa ta'uu barbaachisa. Wait. Rabbi sodaatu. Wanta si gaafadhe Nuraddiin yeroo guruppii ijaartu amma Kaalidiin galcheetaniyyee eenyurraa dhageesse waan kana jennaan Baabaa Kaalidiin Jarabdii Geetaachoo guruppii ijaarratanii akkas gargaarsaa jiru. Kan inni keessan jirre moo hin jedheen? Kan obboleettii isaa keessa hin jirre moo kan namni biraa keessa hin jirre moo hin jedheen? Akkamitti kun ta'a? Maalun gaafatanii dura obboleessi rukkufataa jira aqamii qabdaa akkamsiisuudhaaf moo akkam goota nu waliin gargaarchiftaa jedhameen gaafatamu namni gaafa ragaxaa gaafa adda addaa gaafa qoosaas gaafa maaliis waliin tiniidha gaafa dhukkubaa garuu abadanii kun maal badii qaba? Galatoome Mamme dhugaadha. Waan tokko argitee fira itti barbaaduun waan duuti deebii booddee dhuftaati sirrattan kaase ati muytu gar Nuraddiin muytu garadhu natu siin jedhee koo jalmee tokkoffaa irratti Mamme atillee galatoomii dhiifama guddaa Kaalidis ta'ee Baabaa waan kanatti galanii ka jedhu yaada dhiisi kalas bakka isaan jedhee bakka gadarraa gabaabsa. Dhaggeeffadha Nuraddiin namoonni jala jirtanu namoonni kumni tokko badiin guddaan kan uume Baabaa Nuraddiin miti ana Kaalid Muhammad garuu Rabbiin haqa namaan balleessini nuti yookiin ajandaa barbaacha yookiin immoo duddubbee namaa yookiin waa'ee Mubaarakii fi maallaqa namaa nyaacha osoo hin taane mucaan kun andawwalee gaafadhee in dhukkubaara jennaan akka namni si jedhe hin jiru Kaalidin fakkeessin bataam kan mixalaa ነገር nama waa irra deemu maallaqa nyaatee tasgee jenne nyaachuu fi siin jenne Mubaarak gastii jira maaf sagalee sana ga'uu dhabne narrifadhe jechuun. Ana mammaame qoy ani kan keetiif dubbataa jiru keetiifis miti amma waa hedduu argaara bal. Kan kanarraaf immoo ani kan dubbadhe jalqaba irratti Baabaa Nuraddiin irraan kaasa. Nuraddiin akka nama tokkootti ijoollee si komandooti Mubaarak ijoollee Jimmaati ani ijoollee Jimmaati. Akka carraa ta'e ganama subii laayifii banee suuraa isaa maxxansirra dubbataara.
Mubaaraki marrakkati suuraa sararratti dubbataa jennaan waan akkana dhukkubee mucaan kun dura Oromoodhaaf ta'aa ture. Namni immoo Oromoodhaaf ta'u immoo gaddeebii Oromoollee waanaa godhachuun saalfata. Kanaaf immoo nuti Oromoon tokko taanee nama kana gargaaruu qabna jedheetii irraa dubbataa jira jedhe. Maal ta'e jennaan mana Musteefaa akkas keessatti akka kufuu ta'e iyyuu silkii isaallee dawwallaan jaartii isaan nama jalaa kaaftii jedhe. Achuma ammoo baaba Danillee dawwalee ka'ee deebisii kenna. Mubaarakiin dhukkubaara mee dawwalee keensii deebisaa na eeggadhuu jedheen ishii baroodhaa jedhe. Nan dawwaleef Mubaarakii na jalaa kaasuu diti. Anis immoo dhugumaa rabbiin mucaan kun wanni kun tiruu irratti waabee jennaan namni kun yoo tiruu irratti waabee wanti kun du'uu ajjeesuu illee ni danda'a. Mucaan kun tarii achi diraqee du'e jedheetan isa namni amma shira namatti ta'ee onni namaa madeessuuf cinqamu kana hin barreen. Ani ofii kiyya maallaqatti nagadhee jechuudha. Isarraa dhabeetan aslii dawwale. Aslii dawwallaan lakki wanni kun dhukkubii dhugaruun dhukkuba. Nutillee nama akkas walirraan baqatee miti. Dawwalee fi ka'ee sii deebisa kaali jecha maalii dubbattaati. Sumurgumaa mucaa akkanatti dhukkubaaraa jedhe. Kunuu aslii naaf fida sheer godhaati. Jennaan ishii irraa barii naa deebisii jedheen. Wallaahi narratti cufatee isaa dawwallaan jalaa kaasuu dinnaan sagalee waraabees ta'e hin beeku. Achii deebi'ee sagalee naa waraabee kaali naan jedhe. Dawwaleeraa fi garuu aftisaala immoo waraqaa wayii fixachuudhaa fi dhukkubaa jira. Lakki dhukkubaas akkasiitii miti. Osoo dhukkubna akkana kan jiraatu ta'e jalqaba kan itti aanu ana. Maal taanus wal bira jirra isin namoonni biyya karaa jirtan osoo manni kee waa ta'e kan kafanu jalqaba keessa ana biran jira waan ta'eefi. Naan jennaanan achi immoo eega baanee immoo akka carraa ta'e Mubaarakiin wanni waa wajjin dubbadhan jiru atis immoo akka nama tokkotti wallaahi allamuu ayyoo silkii si dawwale Mubaarak guyyaa tokko dhamu takkaa si wajjin illee haasa hin beeku waa biraa waliin naasufne indaganaa si dawwale aslii dawwalee kee si wajjin eegan dawwalee kee immoo maal waliin naasofne fati waa'ee gargaarsaa wayii na gargaarsisi minaa naasoftee hin beektu siinillee naasufne waa'ee maallaqa liqiillee nan gaafanne sillee hin gaafanne namoonni akkanaa kun sitti fakkeessanii kaalii waan si dawwaluuf akkana jechuu hin danda'an garuu ani ilma namaati namnillee danda'u gongorsuu hin danda'u hundoongorullee ati immoo kaalidii wajjin waan akkana haasofne maa namni akkasi gurgurasi kan kanarraa hafe Assalamu alaikum. isa mana waalaikum salaam koy fitannee kaanaan baara bitaa ullees keessatti kan kanarraa hafe immoo mana isaa keessatti koy obboleesso rakkoon hin jiruuti namni sa'a kanatti nama kana dhukkubu jira. Rakkoon hin jiruuti inni waa biraa jira obbo jira keenya nama Abbo miyuutii qabadhuun gaafa baay'ee haasa'uun faayidaan qabu. Jarana ani gargaarsa kana irratti namni yeroo jalqaba uummatallee nun barbaachisu. Mooradii koy na fitadha sa'aatii dheeraa qabna yaa keenyaa somna akka morga dabaa keenyaa somna kan kanarraa immoo galgala kaleessa galgala mana kee keessatti Mooradii haasaa jirtu kun ammaaf yaada fudhatama qabu miti. Amma yaadni dhugaa ila akka fakkeetitti yaada fudhatama qabu miti. Garuu ammatti Karra naa kenni bannaati. Takkatti qofa. Jarana ani